Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii Forex Inspire. Qophii keenya Forex Inspire arraan tanaatiin waa'ee jijjiiramaatii bal'inaan laalla. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turan afeerraa kiyya kan kabajaatii ani Birraa Jamaalee. Namoonni hedduun jijjiiramaa fi jijjiiramuu ni sodaanna. Ilaalcha hedduun keenya jijjiiramaaf qabnuutu hedduu gabbu'aadha. Jijjiiramni garuu jireenya lafaa kanaa keessatti yeroorraa yerootti haala dhaabbataa ta'een kan gaggeeffamudha. Ilmi namaatis addunyaa jijjiiramtuu tana keessa jiraata waan ta'eef qaama jijjiiramaati. Jijjiiramni uumamaa namarrattis jijjiirama fida. Namni tokko gaafa jijjiirama san hojiitti hiikee jijjiirama jireenya isarratti mul'atu uuma jechuudha. Jijjiiramni akka seefii gara lamaan qarameeti. Gara tokkoon of jijjiiruu fi gara biraatiin ammoo addunyaa tana jijjiirudha. Abbaan jijjiirama fidu sun ofii jijjiirameeti kanneen hafanis jijjiira jechuudha. Jijjiiramni tokko tokko osoo itti hin qophaa'in akka tasatti dhufa. Jijjiiramni uumamaan jireenya keenya irratti dhufu tasuma kan mudatudha. Jijjiiramni akkasii nuti jibbinee dinnullee yeroo fide waan ta'eef dirqamaan nu jijjiiruun isaa hin hafu. Yeroo akkasii jijjiirama nuti isarratti fannu caalaa jijjiiramni inni nurratti fiduutu caala. Yoo itti hin qophaa'in bu'aan irraa argamus gahaa miti. Gaaf tokko daa'ima turre akka daa'imatti yaaduu fi taphachuudhaas turre. Jijjiiramni dhufee ijoollummaa teenya shaaree dargaggummaa keessatti nu ramade. Ijoollummaa keenya yaadnus daa'imatti deebi'uuf hawwinus garuu hin dandeenyu. Dargaggummaa keessaa akka daa'imatti gaddeebinee taphanne yoo jennes nurraan bareedu. Yeroo dargaggummaatti jarjaruun mallattoo jijjiiramaati. Obsa dhabuu fi ariifachuun qaama jijjiiramaa uumamaan dargaggootaaf laatamedha. Baaburri jijjiiramaa furgoo ga'eessummaa harkisaa dhufee oowwa dargaggummaa kana bu'eessaa deema. Suutuma je'ee gara qabbana tullumatti nu geessa. Kuni hundi bu'aa jijjiiramaatii quba qabaadhu. Namoonni tokko tokko kanneen dulluma keessa akka daa'imaa ta'anii muka qoflaa ta'anis jiran. Sababni isaa namoonni akkasii sun waan jijjiirama mormaniif salphatan. Jijjiirama yeroon fidde waan didaniif of duuba deebi'aniif wanni isaan godhan hundi fudhatama dhaba. Jijjiirama keessa gaafa dabartu waan jijjiiramni fides ni fudhatta. Mataa kee jijjiiramaan wal madaalsisaa deemuun barbaachisaadha. Kanaafuu eenyummaa jijjiirama qeebaluu fi ofitti fudhatu dursanii ijaaruun hedduu barbaachisaadha. Umriin qofti eenyummaa jijjiirama waliin tarkaanfatu namaaf hin laatu. Dursinee osoo jijjiiramni hin dhufne yoo jijjiiramaaf hin qopheessine jijjiiramni dhufu sun nutti ulfaatee baachuu dadhabna. Jaarraa 21ffaa keessa jiraachaa akka nama jaarraa 19ffaatiin taa'ee jette ati maraataadha jaamta. Falaasfaan beekamaan Hereklaatas jaamu akkas jaa. Jireenya keessatti wanni dhaabbataa ta'e jijjiirama qofaa jaa. Dhugaadha jijjiiramni yoomillee dhaabbataadha. Ati jaalattus jibbitus jijjiiramuun kee nafu. Takka arra keetu kaleessarra wayyaadha. Yookaan kaleessi kee arra caalaa ture ta'uu danda'a. Garuu hundattuu jijjiiramni ni jira. Uumamni kun akka ofiin of bulchuuf rabbiin jijjiirama uumeef. Jijjiiramni ammoo uumama ilma namarra jiraachuudhaaf uumame. Ilmi namaa bakka bu'aa jijjiiramaati. Uumama jiran keessaa jijjiirama uumamaa kan hubatu ilma namaa qofa. Uumamni biraa of arguu hin danda'u. Kaayyoo jalqaba irratti uumame san qabatee jijjiirama itti fufsiisaa hanga umriin isaa hayyameef jiraata. Ilmi namaa garuu kanarraa adda. Jijjiirama gaggeeffamu arguu fi hubachuu qofa osoo hin taane matummaan isaatu jijjiirama akka fiduuf humna jabaan uumama birarraa adda ta'e kennameefii jira. Dandeettii isaatiin wantoonni jijjiiramuu danda'an hedduunis uumamaniiti jiran. Ilmi namaa akkuma ofii jijjiirama garaagaraa keessa dabrutti ofiifis humna waa jijjiiru tahee waan hedduu jijjiira. Jijjiiramni guddaan saayinsii fi teknooloojiin addunyaan irra geesse kun fakkeenya fi ragaa guddaadha. Jijjiiramni yeroo mara waan dhaabbatuu miti. Jijjiirama barbaaduun heera uumamaati. Garuu nuti barbaaduu baannus jijjiiramni uumamaa yeroo isatti dhufuun isaa gonkumaa wanafu. Barreessaan guddaan Jim Rohn akkas jaa. Jireenya kee kan fooyyeef carraadhaan osoo hin taane jijjiiramaanii jaa. Dhugaadha carraan ni jira jennee kan amannu yoo ta'e illee carraan jijjiirama bakka bu'e. Fakkeenyaaf namni tokko ilaalchaa fi jireenya keessa ture keessaa akkuma tasaa yoo ol guddate jijjiirama bu'uura godhatee ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha.
Garuu jijjiiramni akkanaa namichaaf osoo inni hin qophaa'in rakkoo uumamni qabatee ittiin dhufu ta'uu mala. Ilaalchaa fi sadarkaan addunyaan irra geessu yeroo mara akka nama hunda dhaqqabuuf baaburri jijjiiramaa nama hunda bira ga'uun dirqama taha. Tole egaa jijjiiramaa fi jijjiiramuun dirqama ta'uu erga hubanne wanni guddaan beekuu qabnu tokko sammuu jijjiirama dhufu kana simattu qopheeffachuun barbaachisaa akka ta'edha. Jijjiiramni yeroo mara hin dhaabbatu. Jaalannus jibbinus dhufuun isaa nafu. Garuu wanni guddaan sammuun jijjiiramaan ittiin simannu ni qabna. Jijjiirama ilaalchaa fi jireenya keenya keessatti dhufuuf hangamuuf qopheessineedha gaafii murteessaan. Akka tasaa hiyyummaa hamtuu keessatti qabeenya guddaa yoo argatte itti fayyadamuu ni dandeessa. Osoo hin argatin dura akkaataa qabeenya argatte san ittiin hoggattu wanni beeytu tokkollee ni jira. Gabrummaa hamtuu keessa jirturraa yoo bilisoomte bilisummaa keetitti fayyadamuuf hangam takka of qopheessite. Osoo waggaa hedduuf mana hidhaa keessa jirtu akkuma tasaa kottu bahi yoo siin jaan yeroo gabbaate maal akka hojjettu jireenya bilisaa kan akkamii akka jiraattu of dura itti qophooyte beekta. Egaa jijjiiramni yeroo mara ni jira. Sammuu jijjiirama baattu qabaachuun ammoo hedduu murteessaadha. Jijjiiramaaf yoo of hin qopheessin jijjiiramni nuuf dhufe osoo hin taane nutti dhufe jaama. Namni gara lamaan jijjiirama. Tokko uumamaatu isa jijjiira. Inni lammadaa ammoo abbumaatu of jijjiira. Mootichi guddaan biyya Hindii Mahatma Gaandhii yeroo tokko akkas jedhee ture. Jijjiirama addunyaa irratti arguu barbaaddu dura ati jijjiiramii ja'a. Dhugaadha osoo of hin jijjiiramin waan tokko jijjiiruu hin dandeessu. Sammuun of hin jijjiiramin jijjiirama biraa fudhachuu gonkumaa hin dandeessu. Kana jechuun garuu jijjiirama dhufe hunda harka bananii simachuu jechuudha sii miti. Jijjiirama qorachuu fi madaalanii fudhachuunis qarootummaa biraa barbaachisa. Jijjiirama uumamni waliigalatti fidu diduu hin dandeessu. Jijjiirama dhuunfatti jireenya keetti irratti dhufu immoo akka to'attuuf uumamni dandeettii siif laate. Obboleessoo of duuba deebitee seenaa kee dabre yoo jijjiiruu dadhabdellee gara fuulduraa garuu waan hedduu jijjiiruu dandeessa tana quba qabaadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota qophii Forex Inspire mee amma immoo mataa keenya jijjiiruudhaaf maal akka nu barbaachisu beekuudhaaf qabxiilee kurnan armaan gadii kana haa waliin ilaallu. Inni jalqabaa kaayyoo jireenyaa beekuudha. Tokko tokkoon ilma namaa kan gara lafa tanaa dhufeef kaayyoo fi sababa mataa isaa qaba. Jalqaba irratti lubbuun jiraachummaan keenya mataa keenya fi namoota biraatiif illee faayidaa fi gatii guddaa qaba. Kaayyoo fi faayidaa jiraannuuf san immoo sirriitti beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu namni kaayyoo jiraatuuf beeku jijjiiramuun itti ulfaatu jechuudha. Lammaffaan yerootti qixa sirriitiin fayyadamuudha. Qabeenya ilma namaatiif bilisaan kenname guddaa keessaa yeroon isa tokko. Waan hojjechuu barbaannu fi isa ta'uu barbaannu yoo yeroodhaan fayyadamnee hojiitti hiine gara jijjiirama sadarkaa olaanaatti nu qajeelcha. Yeroon qara seefiiti mureen nama madeessaa akkasuma yeroon qoricha kufaatirraa isa nama kaasaa. Yeroon hin dhaabbatu ni fiidi ilmi namaatis jijjiiramuudhaaf yeroodhaan walqixa fiiguutu isa barbaachisa. Sadaffaan abdii qabaachuudha. Guyyaan har'aa harka keenyarra jira. Carraa milkaa'inaa fi kufaatii ittiin filachuutu harkatti nuuf laatame. Yoo har'a yaaltee milkaa'uu dadhabde immoo boru guyyaa biraati. Jireenyi akka lootariiti waan ta'eef abdiidhaan deddeebi'anii yaaluu barbaachisa. Kan har'a dhabde boru argachuudhaaf guyyaan boru galaa guddaadha. Kanaafuu abdii qabaachuun jijjiiramuudhaaf hedduu nu gargaara jechuudha. Afuraffaan kufaatii sodaachuu dhabuudha. Namoonni hedduu yeroo jabaatanii hojjetan ni agarra. Hundi isaanii ammoo jireenya gaarii yeroo jiraatan garuu. Kanaaf immoo sababni guddaan kufaatii sodaachuudha. Haa ta'u malee garuu namoonni yeroo kufanii ka'an cimina guddaa akka dabalatantu mul'ata. Waan tokko osoo hin jalqabne naaf milkaa'uu hin danda'uu fi nin kufaa laata jettee sodaachuurraa yaaltee yoo kuftee irra wayyaadha. Kufaatiin sun barumsa umrii guutuu siif laata. Wantoota san booda yaaltuuf muuxannoo fi kaka'umsa siif kenna. Kanaafuu kufaatii sodaachuu dhabuun jijjiirama guddaadhaaf nama qopheessa. Shanaffaan karooraan masakamuudha. Wantoota jireenya nama tokkoo walitti laaquu keessaa guddaan karoora malee soso'uudha. Yoo hin karoorfanne reefuu fi booda addaan hin beeytu kaleessaa fi borus tokkuma taha. Waan har'aa boruu dalayda har'a dhiiftee deebitee boruu keessa jiraatta. Karooraan fayyadamuun waan milkeessinee fi waan hin milkeessin addaan baafnee beekuudhaaf hedduu waan nu fayyaduuf itti aansinee maal irratti xiyyeeffannee akka hojjennu nutti agarsiisa. Kanaaf egaa jijjiiramuudhaaf karooraan masakamuun kan barbaachiseef jaaffaan ilaalcha bareedaa qabaachuudha. Namoonni ilaalcha gaarii ofiif hin kennine kaka'umsaaf miirri isaanii hedduu qabbanaa'aadha. Miira gadaantummaatu itti dhaga'ama. Ifa caalaa dukkanaatu itti mul'ata waan ta'eef waan hunda keessatti of ifatan.
waan gaarii yaaduu fi ilaalcha gaarii qabaachuun hojii dabalatee gara jijjiirama gaariitti nama geessa. Torbaffaan wantoota barbaannu daangessuudha. Wanni barbaannuu fi wanni ta'uu barbaannu yeroo heddummaate waan tokko irratti sammuu keenyaan xiyyeeffachuu fi yeroo keenya daangessuu hin dandeenyu. Hanguma wantoonni nuti fedhinnaa qabnuuf heddummaataa deemu hojiin xiqqaatee hawwiin qoftiin dabalaa deema. Namni waa hedduu ari'u tokkollee hin qabu akkuma jedhamu waa hedduu hawwuun kaayyoo humnaa fi yeroo keenya akka malee nurraa qisaasessa. Saddeettaffaan obsa qabaachuudha. Bu'aa fi jijjiiramni waan fedheetu yeroo tokkoon dhufuu hin danda'u. Jijjiiramni adeemsa barbaada. Adeemsi ammoo obsa barbaada. Tattaafachaa yoo obsaan eegganne yoo turre malee bakka yaadne numa geenya. Kanaafuu jijjiiramuudhaaf obsuun hedduu murteessaadha. Saglaffaan har'uma jalqabuudha. Hojii fi karoora keenya milkeessuudhaaf boruurraa jalqaburraa daqiiqaa ammaa kanarraa eegaluun bu'aa hedduu nuuf qaba. Isa borumaaf dhiifnee kan har'aa ammuma eegaluun guddinatti nu geessa. Yaada sammuutti nu dhufe tokko hojiitti jijjiiruudhaaf yeroo gaariin ammuma. Hanguma turu yaadni sammuu keessatti dulloomaa deema. Yaada bareedaa meeqatu osoo hojiitti hin jijjiiramne sababa turuu isaatiin sammuu keessatti du'a. Waan yaadne hanga danda'ame yeruma sanitti jalqabuun jijjiiramaaf hedduu nu qopheessa. Kurnaffaa fi inni dhumaa gammachuudhaan hojjechuudha. Milkaa'ina keenyaaf miirri keessa keenyaa murteessaa waan ta'eef waan hojjennuun milkaa'uudhaaf hojii keenya jaalachuun barbaachisaadha. Dhugaadha haali jiru yeroo mara hojii jaalattu qofaa akka hojjettuuf mijaawaa miti. Jiraachuudhaaf hojii hin jaalanne hunda dirqamtee hojjechuu dandeessa. Garuu baruu hojii jaalattu argachuudhaaf har'a hojii hin jaalanne tana gammachuudhaan hojjechuutu sirraa eegama. Hojii har'aa tana akka riqichatti fayyadamiiti hojii jaalattu sanitti achi cehi. Gaafa akkasitti yaadde waan hojjettu irratti gammachuu argachaa deemta. Hanguma gammachuudhaan waan tokko hojjettee ittis milkaa'aa deemte jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin Forex Inspire irraan tanaa kana fakkaata. YouTube channel keenya subscribe godhaa jechaa qophii Forex Inspire itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.